Akkam jirtu kabajamoo qaqqaalii uummata Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qabachaa haala bataatii YouTube chaanaalii Elitu Teekirraa. Egaan guyyaarraa kanas odeessiteekii keenya kutaa sadaffaatiin walitti deebinee jirra. Kutaawwan lamaan darban keessatti kanan isinii qopheessatti akka itti gammadanii fi akka irraa baratan yaadota isinaaf barreessan irraa hubachuu yaaleera. Egaan guyyaarraa kanas kutaa sadaffaasaa qabadhee isiniif dhufeera. Kutaa sadaffaa kana keessatti gaa kan nuti ilaallu Elon Musk addunyaa kanaaf wanta inni gumaache kallattii saayinsii fi teknooloojiidhaan irra isaa keessatti isinitti himachuudha. Maaliif meeshaaleen yookiin immoo wantoota inni gurguddoo addunyaa kanaaf gumaache bal'aa yookiin immoo yaada bal'aa ibsa bal'aa waan barbaadaniif gaggabaabsee wanta inni yeroo ammaa kana ammaatti hojjetee isinitti agarsiisuu yaalachuudha. Maaliif kunis wantoota inni hojjete baay'eedha. Akkasumas akka addunyaattis wantoota gurguddoo addunyaa kanaaf bu'aa buusan gurguddaa wanta hojjetaa jiruuf egaa isaan tokko tokkoon isinitti himuudhaaf sa'aatiin koo waan hin geenyeef gabaabsee seenaa isaas achumaanis wanta inni hojjete isinii ibsuu yaalaa jechuudha. Elon Musk dhaloota nama biyya Afrikaa kibbaa ture dhalatee yeroo waggaa 10tti gaa kompiitara maatiin isaa bitanii kennan irratti gaa piroogiraamingii garaa garaa fayyadamee geemii hojjetee jechuudha waggaa lama booda. Kunis yeroo inni waggaa 12 ture. Geemiin inni hojjete kun Blaster jedhama. Erga hojjetee immoo gaa Elon Musk kuni gurgurtaaf dhiyeessee ture jechuudha. Gurgurtaa erga gurguree booda immoo irraati qarshii $500 jechuudha kan argate yeroo sanatti jechuudha. Egaa Elon Musk erga achitti kompiitara kana irratti waan akkasii kana hojjechuu jalqabeetii wantoota garaa garaas hojjetaa ture jechuudha. Boodarra garuu bara 1989tti yeroo umriin isaa waggaa 17 guutetti gara Kanaadaa imaluudhaan barnoota isaa digirii jalqabee jechuudha. Achitti barnoota isaa jalqabee garuu immoo bara 1992tti barnoota isaa kana addaan kutee gara Ameerikaadha kan inni deeme. Ameerikaa deemes gara Pennsylvania University galuudhaan muummee bulchiinsa daldalaa fi akkasumas fiiziksiidhaan barnoota isaatti fufee jechuudha. Egaan jalqaba irratti kan inni barate muummee bulchiinsa daldalaa yookiin immoo ikoonomiksii isa jedhamu irratti jechuudha. Ikoonomiksiidhaan digirii jalqabaa isaa fudhate itti fufee achumaati jechuudha. Digirii lammaffaa isaa fiiziksiidhaan barnoota isaa xumure jechuudha. Erga haala kanaatiin barnoota isaa kana xumuree egaa PhD isaatti fufuu barbaade. Kanaaf iddoon fedhii isaa yookiin immoo bakka inni itti PhD barachuu barbaadu garuu bakka Silicon Valley itti dhiyoo ta'e biyya Ameerikaa keessaa California keessatti kan argamu achi keessatti barachuu barbaade jechuudha. Kunis Stanford University ture jechuudha. Stanford kun Silicon Valley keessa waan ta'eef Silicon Valley keessatti barachuudhaafis akkasumas namoonni gurguddoon naannoo sana jiru waan ta'eef isaan irraati experience yookiin immoo muuxannoo garaa garaa share godhachuu barbaadeeti. By the way Silicon Valley baay'ee isaa keessa lixu maaliif Silicon Valley'n baay'ee bal'aadha. Kanaaf yeroo biraa walitti deebina Silicon Valley viidiyoo biraa tokko mataa isaa barbaadachuudha. Isa irratti walitti deebina. Egaa Elon Musk gara University Stanford deemee Stanford keessatti barnoota isaa digirii sadaffaa yookiin immoo PhD jalqabee ture. Garuu immoo kaampaanii mataa isaa dhaabbachuu waan barbaadeef barnoota kana addaan kutee jechuudha. Kunis kaampaaniin yeroo jalqabaatiif hundeesse Zip2 jedhama jechuudha. Kunis Zip2 warraaqsa intarneetii yeroo sana ka'e wajjin wal qabatee jechuudha. Kaampaanii isaa Zip2 kana erga hundeessee booda baay'ee kaampaanichi guddachaa dhufe jechuudha. Kunis maaliif odeeffannoon kallattii weebsaayitiin yeroo sana kennamaa waan hin turreef jechuudha. Baay'ees beekamaa dhufe. Kunis kanneen akka New York Times bifa gaazexaatiin turan kallattii elektiroonikaatti akka jijjiirataniif weebsaayitii isaa kana fayyadamaa turan jechuudha. New York Times qofallee osoo hin taane Chicago Tribune jedhamanillee dhufanii kallattii sanaatiin itti fayyadamaa turan jechuudha. Egaa boodarras bara 1999tti jechuudha dhaabbanni Elon Musk Zip2 jedhamu guutummaa guutuutti dhaabbata kompiitaraa Compaq jedhamutti guutummaa guutuutti gurguramuu danda'eera. Kunis miiliyoona 307 ture jechuudha. Kunis kaampaanii isaa isa jalqabaa ture. Baruma sanatti jechuunis bara 1999tti dhaabbata X.com jedhu weebsaayitii mataa isaatiin banate jechuudha Elon Musk. Kunis yeroo ammaa kana kan nuti PayPal jennee beeknudha jechuudha. Kunis gara boodaatti kan inni gara PayPalitti jijjiirame. Kanaaf yeroo jalqabaa bara 1999 jechuudha kan inni dhaabbata kana dhaabe. Kan sin dhibu waggaa 3 qofa hojjete jechuudha PayPalii kanarratti jechuudha. Waggaa 3 keessatti hordoftoota yookiin immoo membarii warra jedhaman gara miiliyoona baay'eetti kan tilmaamu argateera jechuudha. Kanas waggaa 3 booda bara 2002 jechuudha
dhaabbata kana guutummaa guutuutti gaa eBayin irraa biteera jechuudha. Yeroo sanas gaa kan inni gurgurame biiliyoona 1.5 ture jechuudha. Egaan baruma kana keessa baruma kaampaanii isaa kana gurguru keessa jechuudha. Kaampaanii biraa kaampaanii SpaceX jedhamu jechuudha. Kan inni hundeesse jechuudha baruma 2002 kana keessatti. Erga qorannoo baay'ee taasisee booda gaa bara 2008tti dhaabbata qorannoo hawaa addunyaalessaatti gaa galmaa'uu danda'eera jechuudha. Erga kana hundumaa taasisee booda gaa dhaabbata NASA wajjinis walii galuudhaan aircraftii bara 2012tti gaa gara hawaatti ergeera jechuudha. Kunis qorannoo isaa kana akka jajjabeessuuf ture. Egaan SpaceXin gaa yeroo jalqabaatiif dhaabbata eeyyama nama dhuunfaadhaan argate ta'eera jechuudha. Egaan kaayyoon SpaceX iddoo kanatti yoo ilaalle reusable rocket fayyadamuu akka dandeenyutti jechuudha. Yeroo baay'ee keenyan dhageenya yookiin immoo nagarraa rokketiin tokko gaafa lafarraatii ka'u erga ka'eetii booda boba'aan isaa gaafarraa dhumu guutummaa guutuutti qaamonni isaarraatii kan isaan ciccitaa deeman jechuudha. Kunis maali boba'aa wanta sanaa baatanidha kan isaan adeemaa turan jechuudha. Boba'aan suni gaafa wanti boba'aa baataa jiru sun gaafa qilleensa keessatti gadhiifamu tirashii ta'aa deemaa jechuudha. Egaan dhaabbanni SpaceX kuni kana hambisuufidha jechuudha kaayyoon isaa. Maaliifi kunis gaa space keessatti wantoonni garaagaraa kun tirashii baay'achaa gaafa deemanii miidhaa garaagaraa geessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin jechuudha reusable rockettiidha yaanni isaanii kan isaan hojjechuu barbaadanii. February the 6th, 2018. Elon Musk launches the world's most powerful active rocket, catapults his Tesla sports car into space, and vertically lands 2 of the rocket boosters simultaneously. For most engineers, this extraordinary feat would be the pinnacle of their career. But for Elon Musk, it was just a Tuesday. It's really crazy that we build these sophisticated rockets and then crash them every time we fly. This is mad. Kan biraa kan isiniif kaasu jechuudha. Elon Musk gaa itti fuudhaan dhaabbata konkolaataa elektirikaalaa kan Tesla jedhamu gaa Ameerikaa keessatti hundeesseera jechuudha. Kunis gaa yaanni isaa akkuma maqaa isaa irraa hubachuuf yaaddanii dhaabbata elektirikaalaa waan ta'eef konkolaataa elektirikaalitiin socho'uudha jechuudha yaanni isaa kan inni fide jechuudha. Kunis gaa guutummaa guutuutti utuu boba'aa hin fayyadamiin gaa elektirikaalaatiin guutummaa guutuutti kan socho'uudha jechuudha yaanni isaa. Egaa Elon Musk haala kanaatiin utuu jiru bara 2008tti gaa yeroo jalqabaatiif elektirikaal kaarii isaa kan inni hojjete kunis Roadstar jedhama jechuudha. Roadstar kun gaa ispoortii bara 2008 irratti gaa dorgommii ta'eef kan qophooftedha jechuudha. Konkolaataan Roadstar jedhamu gaa speedii guddaa kan qabu yoo ta'u speedii 0 irraa kaasnee amma 100 jechuudha kan inni accelerate gochuu danda'u jechuudha. Akkasumas gaa yoo takkaa chaarjeffamee kiiloomeetira 402 gaa deemuu danda'a jechuudha. Utuu chaarjii kan biraa isa barbaachine jechuudha. Konkolaataa ispoortii kana alattis gaa akkasuma moodillees kan jedhamu hojjeteera. Kunis gaafa chaarjeffamu kiiloomeetira 425 kan deemuu danda'u jechuudha. Almost Adaamaati amma magaalaa Naqamtee kan deemuu danda'u jechuudha erga takkaa chaarjii ta'e. Egaa konkolaataan moodillees jedhamtu kuni bara 2013tti gaa konkolaataa beessa bara sanaa jedhamees badhaasa argateera jechuudha. Elon Musk qorannoowwan kana alatti gaa kan gara fuulduraatti yookiin immoo fuucharistikii kan jedhan hedduullee maddisiisaa tureera. Isaan keessaatii tokko gaa bara 2013tti gaa yaadanni maddisiisee Hyperloop kan jedhamu jechuudha. Hyperloopin kun gaa sirna geejjibaa haaraa yookiin immoo kan kanaan dura hin baratamnedha. Teknooloojiin haaraa kunis gaa magaalota gidduutti gaa saffisa baay'ee guddaa ta'een gaa kan adeemsisudha jechuudha. Kunis gaa ujummoo yookaan immoo taanalii dirgidee keessa kan adeemu yeroo ta'u sa'aatii tokko keessatti gaa amma kiiloomeetira 1200tti kan furgifamudha jechuudha. Amma pileeniin tokko fiiguu danda'udha jechuudha. Yookiin immoo yoo fakkeenyaan isinitti agarsiise magaalaa Finfinneetii kaatanii Dambidolloo sa'aatii tokko keessatti geessanii deemuu dandeessu jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti magaalaa kana gidduutti deemuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo kan namni sa'aatii tokko keessatti magaalaa Finfinneetii Bishooftuu ga'u normaali isinii Finfinneetii kaatanii Dambidolloo geessanii deebitu jechuudha. Aayidiyaa kanaa jechuudha kan inni maddisiise. Kunis gaa waggoottan 10 keessatti akka ijaaramee dhumu gaa yeroo sanatti dubbatee ture jechuudha Elon Musk. Pegasus, this is Capcom. Prepare for launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Launch.
Today, the first people traveled safely on a Hyperloop. Akkasumas gaa bara 2016 gaa yaadota gurguddoo sadiis maddisiisee ture jechuudha. Inni tokkoffaa yookiin immoo piroojeektii inni jalqabaa saffisa olaanaadhaan gara Maarsiitti kan deemu rookettoota garaagaraa hojjechuudha jechuudha. Kunis maaliif namoonni dhaqanii bakka sanarra akka jiraataniif magaalaa Maarsi irratti ijaarsisuuf waan yaadeef gaa iddoo sana deemuu barbaadeetu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan isiniif kaasu yaadanni maddisiisee jechuudha. Konkolaattonni Teesilaa kuni guutummaa guututti gaa gara self driving car yookiin immoo ofiin of oofanitti akka jijjiiraman yaada isaa maddisiisee jechuudha. Kunis guutummaa guututti namni iddoo tokko ka'ee iddoo tokko ga'uudhaaf namni sun oofuu osoo hin taane ofuma isaaniitii akka deemanidha jechuudha. Kan inni yaada kana godhe. Egaa sadaffaa irratti kan isiniif kaasu gaa taanalii yookiin immoo ujummoo lafa jala ta'ee ujummoon sun immoo ofiisaatii karaa kan ta'edha jechuudha. Kunis makiinonni gaafa keessa seenuu barbaadan akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kan liiftiidhaan jechuudha kan isaan gadi bu'anii erga lafatti gadi bu'anis gaa achirra karaa sanarra deemu yeroo achi keessaa ba'uu barbaadan immoo taanalii sana fayyadamanii gaa achi keessaatii ol ba'u jechuudha. Kunis gaa yaadanni maddisiisedha. Egaan odeessa koo guyyaa irraa kana otoo hin xumuriin dura waa'ee SpaceX keessaatii kan baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e tokko isinitti himaa jechuudha. Kunis gaa yaadanni kaasedha, yaadanni ofiisaatii kaasedha. Elon Musk waa'ee SpaceX kana wajjin wal qabsiisee wanta inni dubbate ani lafa kanarratti du'uun barbaadu Maarsi irratti du'uun barbaada jedhee jechuudha. Egaa Elon Musk kan inni barbaadu Maarsi irra deemee achirra jiraachuudha jechuudha akka yaada isaa kanaatti. Kana malees egaa kana duwwaa kaase osoo hin taane bara 2024tti egaa deemsa gara Maarsiitti jechuudha akka inni jalqabu barbaadu. Kunis namoonni iddoo sanarra dhaqanii akka jiraataniif jechuudha akka yaada isaa kanaatti jechuudha. Maaliif iddoo sana bakka mijataa taasisee iddoo sanatti nama geggeessuudha. Kunis waggoottan dhufan 40 hanga 60 gidduutti egaa nama miiliyoona tokko gara Maarsiitti deemsa akka taasisaniif kallattii garaagaraatiin ammayyuu wantoota tokko jalqabaniiru jechuudha. Kan sin dhibu dhaabbanni SpaceX kun jechuudha dhaabbata kaanirraati kan adda isaa taasisu namni tokko gara Maarsii deemuudhaaf fakkeenyaaf NASA keessatti jechuudha doolaara Ameerikaa biiliyoona 10 jechuudha nama tokko gara Maarsii geessuu fi baasiin kana barbaachisa. Garuu immoo haala saffisaa adda ta'een gaa Elon Musk doolaara Ameerikaa 200,000 qofaatiin jechuudha nama tokko gara sanatti kan inni geessu. Kunis gaa bara 2024 irraati kaaseeti kan inni gara sanatti nama waan geessuu jalqabu jechuudha. Kunis gaa bakka sana namootaaf mijataa taasisee bakka sanatti ergaa jechuudha. Yoo kun milkaa'eef gaa kun addunyaa keessatti seenaa isa jalqabaa ta'ee ni waamamaa jedhamee yaadamaa jira. Haaluma kanaan gaa Elon Musk kallattii garaagaraa baay'eetiin teknooloojiidhaan gaa addunyaa kanaaf waan baay'ee gumaachaa jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota odeessa teekilataa guyyaa irraa kana kanan isiniif qopheeffadhe egaa wanta gabaabduu waa'ee Elon Musk irrattidha. Maaliif kaampaaniin isaa yookiin immoo hojiin hojjete kun ofii isaaniitiyyuu ibsa gurguddaa yookiin immoo viidiyoo yeroo dheeraa barbaadu. Isaan keessaa garuu tokko tokko filadhee yeroo dhufutti egaa kutaalawwan gara fuulduraatti isiniif qopheessuu yaada. Egaa guyyaa irraa kana qophiin waa'ee Elon Musk irratti qopheeffadhe kana fakkaata ture. Torban immoo sagantaa addaa qophii biraatiin walitti deebina. Lataa labataan ture. Warri yeroo qabaatiif subscribe godhan isiniin jedha. Nagaan tura.